jaal gammachuudha, jaal bulchaa soofaadha. Warra jireenya isaanii qabsoo keessatti fixatanii isaan kana ijoolleen umurii isaanii ijoollee jedhe moo dandeettiif ogummaa gasaa dhaga kiyyan qaban isaan dadhaboodha waan jedhu ibsa. Ijoollee jechuun isaa sun Jawaar Leengadda kan inni dubbate. Gaafa duraas dubbatee ture. Duriyyeen gamaa gamanaa jedhu. Duriyyeen eenyu? Duriyyeen ni leenjifatee bosonatti argatee jira. Duriyyee jechuun moo waraana bilisummaa Oromoo isa Jawaariyyuu hin argin dhugaa Oromoo argee itti wareegama kaffalaa jiru kan duriyyeedha. Hin beeknu duriyyeen Feesbuukiin ijaarratee bosonatti ergee maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessisuuf ijaarrate jiraachuu danda'a. Isa kana hin beeknu nuun. Maaliif jennaani deeggartoonni kaafaa tokko waraana fa'aa qabna fa'aa jedhu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu aga waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf duultan aga maqaa isaa xureessuuf duultan raftanii bulaa hin jirtan nu dhugaa olii beenna olitti himna. Uummata Oromoo gowwoomsitan malee nu gowwoomsuu hin dandeessan. Isinitti himna. Raftanii bulaa hin jirtan. Keessaan fira fakkaatanii alaan diina fakkaatanii hojii isin hojjetaa turtan. Gaafa hawaasa daasbooraa sanatti deemtanillee kan isin dubbachaa turtan ilaalchi keessan inni jalqabaa waraana bilisummaa Oromoo irraa uummata sana abdii kutachiisuuf gargaarsa kutu ture. Garuu booda Oromoon isin dura dhaabatennaan sodaattanii sadura duriyyee jechaa turtan, sadura ijoollee bosonaa jechaa turtan, dhuftanii Ameerikaatti immoo woboo jechuu jalqabdan. Woboo hin hiikkatu jechuu jalqabdan. Waan beektan hin qabda waan hiikkachuu woboo. Waan isin galche hin jiru, waan isin quba qabdan hin jiru. Akka nama tokkotti yoo akka Jawaar akka Baqqalaatti yoo akka nama tokkotti ree Oromoon qabutti si ilaalamee malee ati waan waraana bilisummaa Oromoo maati beektu hin jiru. Lafarra hin jiru sitti nima. Ajaja mataa isaa qaba ajaja waraanaa. Ajaja mataa isaa qaba ajaja siyaasaa. Qindeessa olii gara ajaja olaanaa qaba. Gootota jajjaboo sabni itti abdatu qaba jechuudha. Akka jaal marroo fa'aa jechuudha. Akka jaal gammachuu fa'aa jechuudha. Akka jaal sanyii san fa'aa jechuudha. Warra akka keessan Awurooppaa fi Ameerikaa keessa deemu sanaa miti jechuudha. Warra siree gaalirra rafu sanaa miti jechuudha. Warra aantummaa sabaa biyyee kanarra rafe biyyee kana keessa gangalatee aantummaa saba isaanii injiraan hin nyaatame duratti saba isaanii duratti dhiiga dhangalaasaa saba ceesisaa jiranii gootota akkasii kan qabaa jechuudha. Oromoon. Gootota akkasii kan qabaachuu isaan boonaa jira jechuudha Oromoon. Isin garuu Oromoo gowwoomsuuf jooraa jirtan. Ijoollee xixiqqoo jettu gaafa dura duriyyee jettu. Kooddiin keessan silaa sanuma fakkeessuuf. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromooti. Shanee cinee minaamin. Suni maquma sin ijaartanidha. Sun shinti qaba waraana akkasii. Waraana hattuu ta'ee qawwee hidhatee ganda keessa deemee nama saamu wiiggii fayyadamee deemu sana isa naa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo warra raastaa orjinoo akkanaa kan qaban. Warra akkasii kan. Laal. Rastaa qofaan immoo miti ka beekaman. Rastaa gaafan jedhu. Sawiigii sanaaf isin jedhee malee. Isa akkasii waraanuma isin ijaarratantu jira. Nun beennu. Oboo naamin. Oboon isinirra jettan kan sagaaf kaanii sossobdanii kaaniin gam kan gorsitanii kaaniin gam kan gorsitanii galchitan sanadha. Oboon isinirra jettan sun. Isuma sanadha. Ijoolleen gaaf sun galteessadha. Xeessa jirti. Ireen isaanii akka namummaatti ilaalamee Oromoon ilaaleera. Orra deemanii dibuu nyaachistanii summii nyaachistanii daaraa gootan sana. Bara haadha namaatti dhale haadha Oromoo dhale abbaa Oromoo dhalche. Isaan sun yoo waan fedhan ta'anillee garaan haadha isaanii hin gubata beeki. Garaan haadha Oromoo sun hin gubata beeki. Badii hojjetaniif seera gaafata abbaa fedhellee bifa sanaan hin galchine waamtanii hojii hojjettu jettanii yaamtanii galchitanii utuma ta'eeyyuu isaan gowwomanii galaniiru gowwomsitaniitu. Lubbuu isaanii garuu jiraachisu nageenya lubbuu isaanii garuu tiksuu hin dandeenye jechuudha. Nageessa keessan tiksuu hin dandeessan garuu karaa nagaa odeessisan. Karaa nagaa sinaa san nu wallaalle sinirra beenna. Garuu nagaan Itoophiyaa keessatti dhufuu kan inni danda'u yoo sabaaf sablamnoonni mirgi isaanii kabajamedha. Seenaa baay'ee qorattan sin ni beena qoranneerra jechaa jirtanii. Lolli addunyaa lammaffaan maaliif bu'uurisa? Eessaa dhufe? Impaayeroonni guguddoo addunyaa kanaa sun maaliif diigaman? Diigamuu isaanii sababa kan ta'e maali? Akkasiin qorattanitti. Maal akkasiin qorattanitti? Nuun akka dhageenyatti akka hayyoota keenyarraa barreetti akka marrooffaa gammachuufaa hoogganoonni keenya nu barsiisanitti nu akka beennutti akka gootonni keenya nutti himanitti akka seenaa qorannetti akka beennutti inni kuni sababa kan ta'e diigamuu impaayerota sanaaf sababa kan ta'e loloota addunyaa lammaffaa oo xiqqaate namni miliyoona 85 daaraa ta'e kanaaf sababa kan ta'e walqixxummaan saboota kabajamuu dhabuudha. Impaayerattii keessatti immoo mirgi sabaaf sablammootaa walqixa ilaalamuu dhabuudha. Iree murteeffannaan saboota kennamuu dhabuudha. Inni kun ragaa addunyaarra jiru. Waan ol mormiin hin jiru. Itoophiyaa keessa jira kun. Itoophiyaa keessa jira yoo ta'e
kadheen gadda Amaaraa suniif Oromoo sunirratti sanyii duguggaan geggeeffame suni akkamitti ilaalama? Akkamitti ilaalama? Isin immoo maal hojjetaa jirtan? Maal dubbataa jirtan? Maal gochaa jirtan? Akkasiin nagaa fiduu hin dandeessanii? Nagaan fiduu kan danda'an nama hiriyaa waliin teessee mareet tokko wajjin. Oromoo sabni biraan Itoophiyaa sajjettan kan keessatti tokkoo miti walqixaa miti. Oromoon isaan jala jira hacuucamaa dhadhabaadha waan isaan jedhan godha. Har'a baay'annee har'a afaan Oromoo dubbannee yaa'u keenya kan dhiisaa. Sirna jecha Itoophiyaa jedhamu sun maa irratti hundaa'e eessaa akka dhufe quba qabaadha. Isa sana Abiyyiin dhaqee Tolasaan dhaqee Toliinaan dhaqee nu hin beeknu achi taa'uusa nama sirnicha darbachuu barbaanna. Sirni Oromoon Oromoo ta'e biyya isaa ta'e abbaa fedhu jiraachuu ni danda'a. Oromoon mirga isaa murteeffachuu qaba. Isa qabutti fayyadamuu qabaadha Oromoon ofii isaa danda'ee of danda'e. Isa kanaan alaa waan nuti beeknu hin jiru. Itoophiyaa ijaaru waan maal ijaaru? Namni biyya diigaa jiru hin jiru. Biyya keenya diigamte ijaarrachuuf jooraa jirra malee lafee keenyatti cabsine. Siyaasa akkasii qorannee jedhu. Maal taatan arguu dadhabdarre? Oromoon akka inni biyya diigaa hin jirre maal taatan arguu dadhabdan? Isa kanaafuu mirgi sabaaf sablammootaa guutuu naga Itoophiyaa ishee jedhamtu kan keessatti ol qixa kabajamutti arga mirgi uree murteeffannaa Itoophiyaa biyya jedhamtu kana keessatti hin kennaminitti nagaan Itoophiyaa keessa hin jiru. Inni kun immoo ta'uu kan danda'u yoo Oromoon humna ta'e ka'e qofa. Maaliif jennaani yoo gaaffii gaafatte si kabalanii gasiteessan siidha waan ta'eef isa kana ittistee yoo si kabalan kabalte yoo dhiitte yoo si dhukaaste ajjeeste kan kee kadhattee tun ta'in irraa fudhadhu. Kan kee kadhatiin akkamitti si kenna namni qara humnaan caccabsee irraa fudhate akkamitti kan konaa kenna si kenna. Hin danda'amu iyyuu bari hin jiru iyyuu gaaffii kun gaaffii gowwaati. Qabadhu danda'i irree jabeeffadhu irraa fudhadhu. Isa kanaaf nagaan biyya kan keessatti miti gaanfa Afrikaatti buuf Oromoon humna ta'uu qaba jechuudha. Hidhachuu qaba Oromoon. Yoo Oromoon hidhatiin hin danda'amu nagaan hin dhufu. Hidhatee biyya isaa irraa fudhatee lafa isaa guutuu agar ayyaatti kabachiifatee biyya mataa mootummaa mataa ta'e abbaa fedhe jinaa jiraatu. Abbaa fedhe biyya guddoo aga Afrikaa kan geettu olii galteen uummadhaa jiraadha. Paartiin Oromoo lama sadis gaasuun barbaachisa. Arratti hin barbaachisu. Maaliif jennaan gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyummaati. Gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyummaati. Gaaffii abbaa biyyummaa gaafachuu paartiin Oromoo jirti. Gaaffii Itoophiyaa maali? Itoophiyaa maali? Afrikaa maali? Hin beeknu duratti Oromiyaa isa jedhu qaban. Oromiyaa kabachisnee nama goone saba goone booda gaaffii barbaannetti darbuu dandeenya biyya barbaanne wajjin ijaaruu jiraachuu ni dandeenya. Akkasitti immoo hin danda'amu hin ta'u. Isa kana beeku qaba paartileen siyaasaa. Callisanii paartii siyaasaa ofiin jedhanii haasa'uun gatii hin qabu bu'aa hin qabu. Faallaa qabsoo Oromoo dhaabachaa hin danda'amu dhiisa sin kadhannaa dhiisa. Hoogganoota guguddoo addunyaa kanarra jirru qorannee irraa jettu. Warra biyya ceesse qorannee irraa jettu. An garuu fakkeenya tokko isinii kennuu barbaada. Innis nama Muallimu Julius Nyerere jedhamudha. Nama Riippaabilika Taanzaaniyaa irraa kana ijaaree darbedha jechuudha. Namni kun kolonii Afrikaan biyyoorra jalatti kuftee turte keessaa karaa nagaatiin biyya isaa bilisa kan baasedha. Yeroo jalqabaaf Afrikaa keessatti karaa nagaa aangoo qabate karaa nagaa aangoorra kan bu'e pirezidaantii Taanzaaniyaa Julius Nyerere nama jedhamudha. Namni kun qabsaa'ee karaa nagaatiin dhangala'uu dhiigaa tokko malee aangootti ol ba'e. Dhangala'uu dhiigaa tokko malees aangoorraa bu'e fedha isaatiin jechuudha. Inni kunis ilaalchinni Taanzaaniyaan ittiin ceeti ittiin tarkaanfatti guddatti jedhee qabate deemu ilaalcha dinagdee komaandii ture. Garuu bifa sanaan deemnaan Taanzaaniyaan dinagdeen jabdu turte daaraa taate gadi buute. Isa kanarra dhaabatee ilaalchi isaa Taanzaaniyaa ceesuu hin dandeenye. Inni garuu ilaalcha biraa fudhachuu hin danda'u. Isa kanaafiyyuu dhaabbatee murteesse. Ilaalchi ittiin dinagdee Taanzaaniyaa ittiin guddachuu dandeessu immoo dinagdee miiksidi ikoonoomii kana. Isa kana immoo Julius Nyerere fudhachuu hin dandeenye mataansa. Isa kanaafiyyuu ofii waan itti namanni hojjechuurra warroon kanatti amanan dhufanii isa kana Taanzaaniyaa ceesa waan ta'eef. Dinagdee isa kana Taanzaaniyaa ceesa waan ta'eef. Ani garuu itti naman waan ta'eef. Dhufanii bakka bu'anii hojjetanii ceesanii jedhu. Itti kennan nagaan pirezidaantummaa isa gadhiise. In ceesan Taanzaaniyaa deebisanii guddisanii jechuudha. Amma ilaalchisaas akka waan sun ta'e ni beeka garuu fudhachuu hin dandeenye. Isa kana paartileen siyaasa Oromoo Dooktar maalii xiinxala siyaasa maalii jedhamu suni isa kana. Ilaalcha marroofaatu sirriidha. Har'a marroofaa jala deemine qabsoo Oromoo utubnaa tuffataniiti malee akka karaan marroonfaa qabatanii deeman karaa waraana bilisummaa Oromoo qabatee deemu dhugaa ta'e ni beeku jechuudha. Hoogganaa akkasii jala hin deemin Oromoo jalaa deebi boollatti sin naqa namni dentaasaaf dhimma isaa boollatti sin naqin.
Kanaafuu Itoophiyaa keessatti nagaan bu'uu ka danda'u yoo Oromoon biyya isaa argate gaaffii isaa deebi'ee qofa. Inni kun dhaabbata dhumaadha jala sararamaa. Isa kanaaf immoo Oromoon uummata ta'uu qaba. Waa'ee humnaa qawween hin barbaachisu jaarraa kan keessa qawween hin barbaachisu jedhe. Qawween hin barbaachisu biyya addunyaa kanarratti guddate Ameerikaan Raashiyaa fi warreen hafan kuni baalisti misaayilii kan hidhataa jiraniif niwukileerii kan hidhataa jiraniif jeetti raaptirii xiyyaara waraanaa guddoo jeettota helikooppitara waraanaa warra qilleensa akkas naanna'an akka kubbaa dhiitanii naanna'anii hojjetaa jiraniif doonii xilliqa galaana keessa seenanii keessaa bahan irra hojjetaa jiraniif cidha ittiin wal affeeruufidha meeshaa kanaan. Cidha wal affeeruu kan meeshaan Oromoon barbaachisu jedhamu kan qawween jaarraan keessa barbaachisu jedhamu. Gowar qawwee bira darbee addunyaan qilleensa wal ajjeesuu danda'e vaayirasii wal ajjeesuu danda'eera. Kana qabaaf hin barbaachisu hin jedha. Kun as keessa deeme waanii kasaan beenne faranjii irraa dhaga'ee as keessa deeme asa. Waanii kasaan beenne nama guddaa akkasii xiqqoon salpha natti ulfaata dhugaan sin jedhan. Waanii kasaan beenne faranjii irraa dhaga'ee fide waan akka biraatti kamuu fide asitti haasa. Meeshaan hin barbaachisu warra barbaade vaayirasiin achi taa'ee xaxxi godhee sejjeessa. Waan ittiin sejjeessa waan ittiin si to'atu qabu. Kun hojjechuma kanaanus si uggure si to'ateera. Niwukileera ofii hidhatee ati hidhachuu dandeessu hin jedha waan ta'eef. Meeshaan hin barbaachisu. Kanatu humna ta'uu dandeessu yoo meeshaa qabaattedha. Tigreen xiqqoon sun maaliif dadhabanii dhiisan sadarkaa falmuu hin dandeenye ga'anii sadarkaa falmuu hin dandeenye irra jiru. Itoophiyaa isaan ijaarra jedhan kuni Tigreen keessaa foxxoxxeetti. Jaallatanis jibbaniis samii dhaqaniis lafa seenanis Itoophiyaan Tigreen keessaa foxxoxxeetti. Itoophiyaa isaanii Itoophiyaadha sun. Garuu Itoophiyaan sun gaaffii eenyu akka ta'e seenaan Jawaar fa'a Baqqalaa fa'a Mararaa fa'a.